هو بابا مثلا فيتن سراتو جمنا رفين ساس جيستي وبوليس خي جبار هي وقبعت من دين والله يرب ليت أنا كنا ستي دربيت من ستي في إيه شورانيس harka mootummaati soo taate ta'a jechuudha. Sidii sun taa'u faraqaateetiin bitadhe laallaqee hable. Siyyachaan bitadhe qophaa'ina eeggadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jirra jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkami nagaa qabdanii jajjabaattanii jecha taa'i baaba taa'i. Uummanni gaa akkuma agartan nama raachanii jiranii abboleeyyan kiyya haran taa'ee ilmaan kiyya kanallee itti guddifadhu dhabeetiin jira. Yoo rabbi guddisanuma guddatan ilmaanis inshaallah garuu an biiftuu dhiisuuf hin taa'u har'a. Biiftuu dhiisuuf hin taa'u taa'i baaba. Har'a ishii biran deemuudhaa deema. Ishiin natti oofa malee qaalishuu kun fayyaa nagaa gize taanis dhufaa asinna cafaa gize taanis naa bilbilee kara keessatti na arrabsuu jira jechuudha. Naa bilbilee na arrabsee jechuun mallee ifaan ani isinin tuqu nan tuqinaa jeenillee maaltu as gubbatti ol baatee afaan bantee maaree jee na arrabsa jechuudha. Natti ooftii jechuudha. Natti oofuu jirti. Garuu an hin dhiisu ishii. Ishii hin dhiisu. Ishii fedhee miti. Yoo irra narra anteena tumtes ajalachumatti hin tumama. Wajji jiraatanii hoora cafaqanis har'a haana jeesanii achitti jechuudha. Achumatti hin du'anis dhaqee harka isaanitti. Namni fayyaa nagaa nama narrabsu narraa usaadha. Hayyee maqaa kiyya nan dhayinaan maqaa isinin dha'u kajeen arrabaan. Na arrabsaa jechuudha bilbilee ka miidiyaa gubbatti ol ba'ee waan fedhe haasa'u isaan qatteet ammallee bilbila kiyya irratti arrabaan xuluqna godhaa jechuudha. Wanni inni na arrabsuuf hin jirtu. Na dhiisi ani maqaa kiyya nan dhayini hayyee dullatti naa teessee ilmaan guddifattu nagaan taa'ii jiruu bashannanii raahaa godhii kaan jeenilleedha natti na dhiisuu didee jechuudha. Wardaa waa takkan fiddu humaa takkan gootu jechuudha. Garuu ani sarara dhaqeetuman harkuma isaanitti waata. Baaba jabaadhoti mucaa keenya nee iddaa miti. Xuuxxoo hogganni fedhe kenniif xuuxxoo godheetiif hin biraa deema. Kennii fi hanga ummaan teessinitti dhuftutti jabaadhu mucaa keenya haa. Mucaan keenya akka kumaamaan nyaanne akka waan takkitti nyaanne eegirra. Dhaqeetiin achitti biiftuu san nan ajjeesa. Ajjeesu? Ajjeesi. Nan ajjeesa san kan gubde. Ajjeesi miyyoo sun. Nan ajjeesa. Ati mucuma keenya jabaadhu ayyee? Mucaa keenya akka hogganni rafees akka wayirra rafne ilaaliti tolchii fi raffisiitti uwwisu jechuudha. Honni rafee eegaa ulaasin qollofeetiin deema ni eeydaa miti? Eegi. Haawalee gani wal guddisan isaanuu inshaallah. Isaanuu walni guddisanii jechuudha xiqqisho malee inshaallah hanumaatu xiqqoo xiqqaadha malee kun ofnaa baratee jira rabbiin bakkaan naa ga'u inshaallah waan abbaa qabanillee jee abballee dubbadhuuf hin qabu kana abbaa uma abbaa fi haati keessanillee anuma baaba hayyee baaba fi ummaan teessanillee anuma hayyee ummaan teessan bakka baabatis bakka ummaatis isiniif geessi hundaa'u hayyee. Hayaji. Takkan narraan qalbiin cabeen baaba itti haa. Gattaa ilmootii gattaa baaba. Gattaa bibi. Egaa obboleeyyan kiyya takkanaatiin deemma isaan tufitti na kaasee kana keessatti bilbilee waan narrabsuuf jiruuf maalumaaf narrabsaa anis har'a dhaquufiif hin deemaa jechuudha manuma biiftuu sanitti nan dhaqaa fi jaartii namaa takkas ta'a qabanii harkaa jiran takkas ana hoggan achi dhaqu waan agarree isaan bira irratti janii sanis ni laala akka dhugaadhaan achi irratti laala sanis. Dhugaan achirtii fi gaafayya hijiba oofanii waa viidiyoollee takka irraa marree hin agarre ni as jirti jedhanii dhaqeetiin sanis dhugaan akka jirtu nan laala garuu biiftuu har'a tijjibaa bita ishiiti. Wama lama biiftuu har'a na eeggadhu haga inni akkanatti garaa kiyya nagdee nama deessa kana anis sumarraan kafala. Sumarraan kafaluu taa'arra si dhiisuun taa'u kun olaal qophaa'eetiin deemala. Taa'imee baabaa kun qophaa'eetiin deema. Wallaahi har'a ablee tana kana sitti darbeetuman sitti fixee jechuudhanis harka mootummaati soo taate ta'a jechuudha. Sidii sun taa'u faraqaateetiin bitadhe laallaqee ablee. Siyyachaan bitadhe qophaa'ina eeggadhu atilleen anilleen qophaa'eetiin sii dhufaa qophaa'ina eeggadhu jechuuf wanni viidiyoo tana mareefilleen akka ati qophooyteen eeggattu jechuuf gattaa'i baabaa. Gattaa'i fiifuu garaan na gubate maraadheen fiifuu jiruu keessan jiru ani. Namaraache namni maalin godha ofiin filattu way carraaf hojjee yaabo abbaalataatu ifiin filattu jechuun rabbiin si filaa rabbiittu qaalicha darbamaa akkanaa kanarratti na buuse qaalicha gowwaa dhalaan mataa qabdee olii gadiin ooftu odoo silaa namni ifii filate ofiifin
filadha jechuudha. Garuu gaa rabbii hiree rabbiiti tun hundinuu. Hiree rabbiiti waan rabbiin sii duraan ganama dabarsee jechuudha. Haganumattuu silaana dhaqqabee jiraawuu inni laaptuutti hin dhaqqabame. Odoon itillee irraa olkoo odoon na qoshorroosee itillee irratti erba irratti nafini na dhaqqabee dullatti ijee baga naan jeenu dhiyootti na dhaqqabee jechuudha. Dhiyootti gattaa'i moo gattaa'i dhiyootti na dhaqqabee jechuudha inni. Kanaafuu ammaan dullattii tanas dullattiin na himoo ishiidha waliif laalla jechuudha. Gattaa'i si murtii baabaa. Dullattiin na himoo ishiidha waliif hubannaa jechuudha. Waliif hubannaa ani qophaayetiin ishii dhaquu deema jechuudha. Har'a hoo ishiin narra antes achumatti reeffati jechaan fuudhanii anis wajjiin jiraatee achitti wajjiin na cafaqus ajala. Yoo hojii jiraatee achitti irratti na tumullee maaltu si fide jee irratti na tumee wajjiin na tumanis ajala. Garuu yoo rabbiin irra na aanse haqni miskiinaa jechuudha. Rabbiin gaa laafas lafatti nambisu kana man qabnes yoo rabbiin irra na aanse isaanis har'a ishii dhiisuun ta'u. Itti darbeetuman takkitti dhiiga ishii facaasee anis garaan na qabbanaa jechi booda. Duullee jechi booda irraan kaanne jechuudha. Ilmaan kiyya. Faraqaa ilmaan kanaati. Roorroon dilli tun kanarra deemaa jirtu faraqaa ilmaan kanaati. Garuu anarra silaa akkatti roorrifamu taanii nama ajjeesatuman garuu amman beekan. Rabbiin kiyya. Rabbumaa jira ilmaan kiyya irratti yeroo rabbiin naaf tanaan jees. Ani kiyya kana narraa hadhooytetiin jibbee jechuudha. Nin jibbee lubbuma tanaa hoo edaa namni ni jibbaa lubbuu tiyya tanan jibbee jechuudha. Garuu faraqaa ilmaan kanaan nama raruu jira malee antiyyaaf irraan kaan. Ilmaan kana garuu as keessatti biyya tanatti faraqaa isaanii dhukkaa'ee itti caphee mana arabaa itti dalagee itti gubadhee itti qunca'ee biyya tana keessatti dila kana akkana ta'ee jechuudha obboleeyyan kiyya. Faraqaa ilmaan lameen kanaati jechuudha. Harriin itti har'a tana hundaa'u isaan na godhe. Yoon hin du'es yoon nama ajjeeses isaan na godhe jechuudha. Ilmaan kanallee isaan na yala hiyyoomse akka rabbiin isaan godhe ilmaan kanas. Nin taa'aa obsee ciniinnadheetin usee taa'aa jechuuf nan ussisiiftu waan nan ussisiifne jira. Maaliif yoo kayyattan taate yoo achiitaa silaa innumti qoftillee dubbatee ishiin dubbatuu baatte nan usa. Haa iyyuu inni nan usa. Maraataadha haa iyyuu inni nan usa. Ishiinis maddii teessee wajjiin. Qisnaanatti qoflu jiran jechuun qisnaa nuti bar siif yaanne nuti siif yaannee bar hafuura fudhadhu taa'i raahaa godhi taa'i naan jedhan jechuudha. Silaarra ilmaan kun jiraatu baatanii wallaahi numan godha raahaa. Alhamdulillah garuu alhamdulillah har'a ilmaan kanaan na godhe ani isaanuu kanarraa masseetin raahaa godhaa'u. Akkuma jal'ittuudha kanaan hadhooyte hogganarraa hadhooyte tiyya kanallee hin beeku jechuudha. Garuu ilmaan kiyya kanaan na sheenessa. Ilmaan kiyya kanaatiin waa hundarraa ulaaftuu ta'a sodaattuu ta'a jechuudha. Ilmaan kanaaf jecha jechuudha. Ishiin har'a waan itti hidhaadhaa hin qabdu utaalte kara feete kutti jechuudhaan kara feete kutuu hin danda'u faraqaa ilmaan kanaa jechuudha. Ilmaan kanaan nama rara. Ilmaan kanaan nama rara. Odoo biyya kiyya keessa taate aalii kiyya haadha fi abbaa kiyya keessa fira kiyya keessa taatelleedha. Akka feeteen jaarra isaan kuchiisetan kutaanis garuu fira kiyya keessa hin jiru. Haadha fi abbaa kiyya aalii kiyya keessa hin jiru. Tanaattu sodaattuu na godhe jechuudha. Cal jeetuma sodaattuu ta'eetuma afaan tolaatiin isaan lachuu kadhadhaa jechuudha dhiisaa jee. Didaniin na arrabsu jiranii miti diddeen na arrabsisiisu jirtii miti wajjiin teessee kofaltee maareegaa miirrogaa jettee wajjiin kofaltii jechuudha. Kanaafuu har'a numan dhaquu fi deemaa jechuudha nin dhaqaaf lubbuun gaafa dhalattee duute ol baate malas gadi hin baatu. Inshaallah yoo rabbiin ilmaan keenii yooman jees waan rabbi biraa qooda rabbi biraa dhufeef wanni godhuuf hin jirtu. Yoo ni yoomtan jeenis waan boruu dabarseef jechuu kiyya. Yoo duraan dabarsee numa yooman garuu yoo duraan rabbiin haadha teessanii wajjiin umrii dheerattanii haati teessan
bakka dhiiratiin isin geesse isin agartii raahaa isin irratti gootii ummaa teessan raahaa goosiftanii yoo duraan rabbiin dabarses inshaa Allah bakka dhiiratiin isaan geetuman rabbiin naka addaman jechuudha taa'ee na teessisee anis ilmaanumta kun na teessisa jechuu inshaa Allah yoo rabbiin jedhe yoo rabbiin hin jiinnis waan godhuun qabu garuu ni jaa rabbiin haa ji'u inshaa Allah rabbiin roorroo tan hunda na jalaa muree rabbiin ilmaan kiyya kanas bakkaan naa ga'ee ilmaan haati gaaddisatti seessu rabbi naa godhu du'aayi naaf godhaadha garuu har'aa naaf biiftuun wal dhiisuudha hin teenyuu ka'eetiin deema achitti baabaa Bilaal na dhageessa ni dhageessaa miti telefoonatti mashquulan ta'in obboleessa kan kee jabaadhu dhageesse jabaadhu obboleessa kan kee hayyee deemeetiin dhufa achi dhaqeetiin dhufaati nin dhufa hin turu hayi baabaa mataan qabini hin turu dhufeetiin mataa kanallee mana rifeensaa si geessee sirraa ciree sirraa tolcha mataa kanalleedha hoggan dhufeeti amma mucaa kee obboleessa kee jabaadhu hayyee xuuxxoo kanniif akka inni qumaamaa waa lafaa fuudhee hubanyaan irraa eegi hayyee xaaqaan banina xaaqaan tuqina hayaa ulas hin tuqinaa nan qollofa hayyee abbaan fedhellee yoo buulaa dhedheellee yalan dubbatina yalan waatinallee hayyee hayaa dhageessee hayyee obboleessa kan kee jabaadhu xuuxxoo fedhaa xuuxxoo kenniifi leen baabaa kiyya xuuxxoo kenniifi mana san keessa tattaadha laabaa keessan taphadha hayyee baabaa ni dhageessaanti telefoona kana mashquula ittiin ta'in obboleessa kan keeniyyiin odatti telefoona laaltu hayyee eegaa obboleeyyan kiyyat akkasiiti kun ijoollee kiyya soolumatti dhiiseetiin jechuudha ulaatti cufee inshaa Allah waa takkan ta'anii waan isaan nyaatanis hundaa'u lafa kaa'eefi dhaquu fi deemaa jechuudha biiftuudha haana eeggattu ishiinis qophooytati anis ka'eetiin deemetuman garaana gubate kanarra if qabbaneessee dhufuudha taa jechuudha if qabbaneesseetiin dhufa haana jala dhufanii waana godhanii anis jechuudha takkanaatii du'aayi naaf godhaadha ilmaan kiyya kana rabbiin bakkaan naa ga'u baabaa mataa dhufeetiin sirraa tolcha mana rifeensaa si geesseti obboleessa kee jabaadhu hayyee